Akkam jirtan barattoota naga keessanii jecha kun chaanaalii barnoota herreegaaf saayinsii waliigalaa isiniif qabatee dhiyeessaa jirudha. Egaa guyyaa har'aa barnoota herreegaa kutaa torbaffaa waliin ilaalla. Barnoota herreegaa kutaa torbaffaa kana keessattis kan guyyaa har'aa waliin ilaallu boqonnaa lammaffaa waliin ilaalla. Viidiyoo darbeettis immoo barannoo tokkoffaa keessatti boqonnaa lammaffaa keessaa mata duree lama waliin ilaallee turre. Har'a immoo mata duree itti aanu waliin ilaalla. Isaanis yeroo darbe barannoo tokkoffaa yookiin viidiyoo darbe keessatti mata dureewwan boqonnaa lammaffaa keessa jiran keessaa lama tuqaa tokkoo fi lama tuqaa lama jechuunis keessa deebii lakkoofsota lakkaa fi lakkoofsa hundaa akkasumas hariiroo isaan lakkoofsa intiijarii wajjin qabanii fi seensa intiijarootaa ka jedhu kana waliin ilaallee turre viidiyoo darbe keessatti. Guyyaa har'aa kan waliin ilaallu immoo gabaabsinee lama tuqaa sadii intiijaroota waliin madaaluu fi tartiibessuu isa jedhu ilaalla jechuudha. Lama tuqaa sadii kitaaba keessanirra waliin madaaluu fi tartiibessuu intiijarootaadha. As keessatti waa lama ilaalla. Waliin madaaluun jira, tartiibessuun jira. Isa san tokko tokko isaatiin waan jiru waliin ilaalaa deemna. Kanarratti immoo yaada yoo qabaattan komentii irratti barreessuu ni dandeessu. Gama biraatiin weebsaayitii komentii jala jiru yookaan immoo description boxii keessatti kan jiru weebsaayitii sana subscribe gootanii yeroo viidiyoo fi gaafileen adda addaa yoo isin bira gahe irraa dansaa waan ta'eef saniin haala saniin hubachuu ni dandeessu. Gama biraatiin immoo hiriyoota keessanis affeeruu ni dandeessan irra deebitanii manatti akka dhageeffatan gochuu keessatti jechuudha. Egaa kallattii maanii gara barnoota keenya irraa waliin madaaluu fi tartiibessuu intiijaroota deemnaa jechuudha. Egaa waliin madaaluu fi tartiibessuu intiijarootaadha. Jalqaba irratti as keessatti wanni nuti hubachuu qabnu waliin madaaluu kan jennu maalidha? Hiikuma waliin madaaluutu. Waliin madaaluu kan jennuuni lakkoofsota kennaman jechuudha. Lakkoofsota kennaman yoomiyyuu waliin madaaluun waan tokko kophaa waliin madaalu. Wantoota garaagaraa lamaa fi isaa ol yookiin lakkoofsota garaagaraa lamaa fi isaa ol waliin madaalla. Kanaaf waliin madaaluu kan jennuun lakkoofsota kennaman wal bira qabuun mallattoolee hariiroo lakkoofsotaa kan akka irra guddaa, irra xiqqaa fi wal qixatti gargaaramne kaa'udha. Jara kana sadiinitti lakkoofsi nuuf kennaman sana keessaa yoo isaan wal caalan ta'e irra guddaa fi irra xiqqaatti gargaaramna. Yoo lakkoofsonni sunniin immoo garaagarummaan qaban ta'e mallattoo wal qixaa kanatti gargaaramna jechuudha. Kanaaf waliin madaaluu jechuun mallattoo hariiroo lakkoofsotaa kan akka irra guddaa, irra xiqqaa fi wal qixatti gargaaramne lakkoofsota kennaman sana wal bira qabuun ibsuu jechuudha. Tartiibessuu kan jennuun immoo itti dhufna jalqaba irratti waliin madaaluu kana ilaalla waan ta'eef tartiibessuu kan jennuun immoo lakkoofsota kennamanii xiqqaa gara guddaa yookiin immoo guddaadhaa gara xiqqaatti karaa lama keenya. Yeroo tokko xiqqaa gara guddaa yookaan immoo guddaadhaa gara xiqqaatti haala wal duraa duuba isaaniitiin kaa'uu jechuudha. Tartiibessuu kan jennu isa kana sirriitti adda baasuu qabna jechuudha. Intiijariyoota kan jennu immoo hiikni isaa intiijarii kan jennuun lakkoofsa lakkaawwii zeeroo fi masaanuu lakkoofsa lakkaawwii of keessatti qabate jechuudha. Kana viidiyoo darbe keessatti ilaallee jirra. Waa sadii jechuudha intiijarii. Masaanuu lakkoofsa lakkaawwii ni jira. Lakkoofsuma lakkaawwii gooneet maal kan bira goonu jechuudha neegatiiva kan of biraa qabu. Zeeroon jira. Lakkoofsi lakkaawwii jira. Lakkoofsi lakkaawwii immoo tokkodha. Waa kana sadiin kan of keessatti qabate intiijarii jennaanii jechuudha. Har'a intiijarii kana waliin madaaluu fi tartiibessuutti gargaaramneet ilaallaa jechuudha. Adeemsonni nuti intiijarii ittiin waliin madaallu yookiin immoo ittiin tartiibessinu kan nuti itti gargaaramnu jalqaba irratti maalidha? Sarara lakkoofsaatitti. Sararri lakkoofsaa sirriitti nu gargaaraa jechuudha. Sarara lakkoofsaa jedha. Sarara lakkoofsaa kanarratti akkamitti intiijaroota waliin madaaluu dandeenya?
Intiijaroota waliin madaaluudhaa fi sarara lakkoofsaatti yeroo fayyadamnu sarara lakkoofsaa kanas bakka lamatti qoonnetti fayyadamna. Gabaabsee inni dubbiftu kitaaba keessanirraa isin ibsuuf jechuudha. Sarara lakkoofsaatti irratti fakkeenyaaf idduma duwwaa kanarratti yoo kaa'ee isinitti argisiise sararri lakkoofsaa fakkeenyaaf haala kanaan kennama yoo ta'e sarara lakkoofsaa kanarratti sararri lakkoofsaa kun amma intiijarii lakkoofsa intiijarii bakka bu'u yoo ta'e zeeroon jira. Kallattiin kun mirga. Kallattiin kun immoo bitaadha. Zeeroorraa gara mirgaatitti kan jiru poozitiivota. Poozitiividha. Isaanis fakkeenyaaf 1, 2, 3 haa fudhannu. Kallattii kanaan kan jiru immoo neegatiivota. Kallattii gara bitaatitti zeeroorraa jechuudha. Innis neegatiiva 1 jedhee deema. Kallattii kanaan neegatiiva 2 jedhee deema. Asiin immoo neegatiiva 3 jedhee deema jechuudha. Isa kana haala kanaan erga barreeffannee booddee waliin madaaluu ni dandeenya. Kanaaf lakkoofsonni asirratti wanni isin hubattanii kamiyyuu iddoo barbaanne haa kaanu gara mirgaatitti yoo deemnu dabalaa deemu yookiin guddachaa deemu. Fakkeenyaaf ka'umsi keenya zeeroo yoo ta'e zeeroorraa gara mirgaatti dhawaata deemnuun lakkoofsi guddachaa deema. Kana jechuun zeeroo fi 1 yoo waliin madaallu 1tu caala. 1 fi 2 yoo waliin madaallu 2tu caala. 2 fi 3 yoo waliin madaallu 3tu caala. 3 fi 4 yoo waliin madaallu 4tu caala. Kanaaf gara mirgaa akkasumatti dabalaa deema. Asiis yoo dhufne neegatiivota biraallee immoo gara mirgaa yoo deemuu barbaanne neegatiiva 3 fi neegatiiva 2 yoo fudhanne neegatiiva 2tu caala. Neegatiiva 2 fi neegatiiva 1 yoo fudhanne neegatiiva 1tu caala. Neegatiiva 1 fi 0 yoo fudhanne 0tu caala. 0 fi 1 yoo fudhanne 1tu caala. Gara mirgaa yoo deemnu yoomiyyuu guddachaa deemaa jechuudha. Gara bitaa immoo yoo deemnu gara bitaa jechuun fakkeenyaaf gara gubbaatti irratti yoo isinitti argisiisu kallattii kana kan deemnu yoo ta'e 3 irraa kaanee gara 2 yoo dhufnu xiqqaachaa deema. 2 irraa gara 1 gadi xiqqaachaa. 1 irraa gara 0 ni xiqqaata. 0 irraa gara neegatiiva 1 ni xiqqaata. Neegatiiva 1 irraa gara neegatiiva 2tti xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsota gara mirgaatti bakka barbaanne irraa kaanee yoo deemnu dabalaa deemaa. Gara bitaatitti immoo bakka barbaanne irraa kaanee yeroo deemnu xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kanaaf kana sirriitti adda baaftanii qabachuu qabdu jechuudha. Haa fudhannu. Fakkeenyaaf xiyya lakkoofsaa kanuma kitaaba keessan irra jiru kana yoo fudhannu neegatiiva 4 jedha. Neegatiiva 4 kanarraa kaanee gara mirga kallattii kanaa yoo deemnu dabalaa deemadha. Neegatiivni 4 fi neegatiiva 3 yoo wal bira qabnu asitti dabalaa deema jennee miire. Kanaaf eenyutu caala? Neegatiiva 3 caala. Neegatiiva 3 caala waan ta'eef mallattoon keenya gara neegatiiva 3 garagara jechuudha. Maaliif kallattii saniin kenna waan ta'eef. Neegatiiva 3 fi neegatiiva 2 yoo wal bira qabnu immoo eenyutu caala? Gara mirgaa yoo deemnu dabalaa deema waan ta'eef neegatiiva 2tu caalaa jechuudha. Ol siqnee yoo fudhannu immoo 0 fi 1 yoo fudhannu 1tu caala. Kallattii kanaan barreessinaa jechuudha. Immoo gara bitaatti yoo deebinu immoo gara bitaa jechuun akkana yoo deemnu immoo maal ta'a deema? Xiqqaachaa deema jennee miire haala saniin kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee haa fudhannu. Neegatiiva 0 fi neegatiiva 1 jechuudha. 0 fi neegatiiva 1. 0 fi neegatiiva 1 keessaa gara bitaatti waan deemuuf 0tu caala. Neegatiiva 2 fi neegatiiva 3 haa fudhannu. Bakka wal jijjiirre jechuudha. Neegatiiva 2tu caala. Haala saniin keenyaa jechuudha. As keessatti wanni nuti hubannu jechuudha. Xiyya lakkoofsaa kanarratti.
asirratti kunoo jira. Fakkeenyaaf gocha kana keessatti caalaallu sarara lakkoofsaa irratti neegatiiva 8 fi neegatiiva 5tu zeerootti dhiyaata. Kamtu zeerootti irra dhiyaataadha? Neegatiiva 5tu zeerootti irra dhiyaataa jechuudha neegatiiva 8 irra. Kanaaf jara lamaa yoo waliin madaallu neegatiiva 8 fi neegatiiva 5 yoo waliin madaallu kanaaf eenyutu caalaadha? Kan caalu neegatiiva 5tu caalaa jechuudha. Maaliif gara mirgaa yoo akkas deemnu xiqqaachaa deema waan ta'eef neegatiivni 5 kun guddaadha. Eenyurra? Neegatiiva 8 kanarra jechuudha. Hojii garee jedha. Inni kun neegatiiva 5 fi 3 gidduu lakkoofsota jiran hunda barreessi jedha. Neegatiiva 5 fi poozitiiva 3 gidduu neegatiivni 4 jira. Neegatiivni 3, neegatiiva 2, neegatiiva 1, 0, 1 fi 2tu jira jechuudha warri gidduu sana. Kun immoo sarara lakkoofsaa irratti agarsiisa jedha. Sarara lakkoofsaa irratti argisiisuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa lammaffaan immoo sarara lakkoofsaa irratti intiijaroota waliin madaaluu jenne kanuma amma haasaa turre sana waan ta'eef mee hubadhuun jira. Hubadhuu kana haa ilaallu waliin. Hubadhuudha. Intiijaroonni lama jedha. Sarara lakkoofsaa irratti tokko karaa mirgaa 0, inni ka tokko immoo karaa bitaa 0 yoo jiraatan yeroo hunda inni gara mirgaa 0 jiru irra guddaa isa gara bitaa 0 jiru haa fudhannu. Intiijaroonni lama sarara lakkoofsaa irratti sararuma lakkoofsaa akkuma isiniif hubatamu jechuudha. 0 jira jedha. Sarara lakkoofsaa irratti tokko gara mirgaa 0 irraa inni kallattiin kun mirga jenna. Inni kun immoo bitaadha. Kanaaf mee lakkoofsuma barbaanne haa fudhannu. 0 irraa gara mirgaatti mee 2 haa fudhannu. 0 irraa gara bitaatti immoo neegatiiva 3 haa fudhannu. Isuma irratti haasofna jechuudha. Immoo karaa bitaa 0 yoo jiraatan jedha. Yeroo hunda inni gara karaa mirga 0 jiru irra guddaa ta'a jedha. Kanaaf 2 fi neegatiiva 3 kana yoo waliin madaallu jechuudha. Neegatiiva 3 fi 2 kana yoo waliin madaallu ka gara mirgaa jiru kun yoomiyyuu guddaa ta'a jedha. Kanaaf mallattoo haala saniin garagalchina. Mallattoo kan garagalchinu yoomiyyuu mallattoo irra guddaa fi irra xiqqaan kun garuma lakkoofsa guddaa garagalchina jechuudha. Fakkeenyaaf 2 fi neegatiiva 3 yoo fudhanne garuma guddaan jiru garagalaa jechuudha. Garuma 2 kana garagala jechuudha. Kun iddoo wal jijjiire malee garaagarummaa qabu kana jechuudha. Hubadhuun tokkoffaan. Kanaaf yoomiyyuu as keessatti xiyya lakkoofsata irratti wanni nu hubannu intiijarii kana bakka 3tti qoonnee sitti fakkeenyaaf 0 jira. Inni kun kallattii kanaan kan jiru poozitiiv intiijariidha. Kallattii kanaan kan jiru immoo neegatiiv intiijariidha. As keessatti wanni nu hubannu poozitiiv intiijariinii yookiin lakkoofsi gara mirgaa jiru yoomiyyuu irra guddaa neegatiiv intiijariiti. Kana beekuu qabdu. Poozitiiv intiijarii fi neegatiiv intiijarii yoo waliin madaallu poozitiiv intiijarii caala. Fakkeenyaaf asumarraa akkuma kan dura isinii fudhadhe suni 0 irraa gara mirgaa kan jiru 2 jedhe kun poozitiiv intiijariidha 2. 0 irraa gara bitaa kan jiru immoo maalidha? Neegatiiva 3 fudhe mitiire neegatiiva 3 haa fudhu. Neegatiivni 3 kun neegatiiv intiijariidha. Kanaaf 2 kanatu caalaa jechuudha. Gabaabumatti kana fudhannaa jechuudha. Gama biraatiin immoo neegatiiv intiijarii fi 0 yoo wal bira qabnu guddaan 0dha. Fakkeenyaaf neegatiivuma 3 fi 0 yoo walirraa wal bira fudhanne 0 kanatu caala. Maaliif 0 kun irra guddaa yookiin neegatiiva 3 irraa gara mirgaatitti waan argamuufi gama biraatiin 0 jechuun bilisa jechuudha. Idaan bu'aanis hin jiru jechuudha yookiin liqeen. Neegatiiva 3 jechuun akka waan idaa 3 nama ofirraa qabuu fi nama bilisa jiru yoo wal bira qabne jechuudha. Kan lakkoofsa tokko olii immoo tokko yoo fudhanne akka waan galii tokko qabuutti akka waan galii 2 qabuutti fudhanne yoo kenne jechuudha. Hubadhuu lammaffaan immoo
intiijaroonni lama sarara lakkoofsaa irratti 0 irraa kallattii wal fakkaataa irratti yoo argaman inni gara mirgaa jiru irra guddaa isa gara bitaa jiruuti jedha. Kanallee immoo xiyya lakkoofsatti haa ilaallu. Akka isiniif mul'atuufi baarratti xiyyi lakkoofsaa jira. Fakkeenyaaf xiyyi lakkoofsaa ni jira, 0 jira. Lakkoofsonni lama amma yookiin gara mirgaa yookiin gara bitaa lamaanuu yoo jiraatan mee lamaaninuu fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf gara mirgaatitti warra argamanii kallattiin kun mirga isiniin jedhe dura, inni kun immoo bitaadha. Gara mirgaa mee 2 fi 3 haa fudhannu. Isuma irratti dubbisaan maka. Intiijaroonni lama jedhe sarara lakkoofsaa irratti 0 irraa kallattii wal fakkaataa jechuun kallattii gara mirgaatti jiru amma yoo argaman inni gara mirgaa jiru irra guddaa isa gara bitaa jiruuti. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsotuma kana lamaawuu bitaa mirgatti qoodi jechuudha. Eenyuun 2 fi 3. 2 fi 3 kallattii yoo kenne 2 bitaa 3 jira. 3 immoo mirga 2 jira jechuudha. Akkasumatti yoo ilaaltan jechuudha. Kanaaf 2 fi 3 kana keessa kam gara mirgaa jiru eenyudha? 3. Kanaaf 3 kun ka gara bitaa jiru kana ni caalaa jechuudha. Sirriidha. Kan 3 2 ni caalaa jechuudha. Amma immoo mee ganaa fudhannu. Mee asiin neegatiiva 3tu jira. Asiin immoo neegatiiva 2tu jira. Eenyu kan gara mirgaa jiru? Neegatiiva 3 fi neegatiiva 2 keessa. Akkuma amma teessanii ilaalaa jirtan kanatti yoo ilaal fudhattan neegatiivni 2 gara mirgaa jira. Kanaafuu eenyutu caalaa? Neegatiiva 2 caalaa jechuudha. Haala kana jechuu barbaadate jechuudha yaadachiisa. Fakkeenya jedha. Fakkeenya asirratti ni jira. Isuma kana fudhannee ilaallu. Fakkeenyi kun kan warra 0 irraa bitaaf mirga jiraniiti. Fakkeenya A'tiif ta'e inni kun. Fakkeenya A'tii fi asitti yoo fudhanne as keessatti lakkoofsonni kennaman 2, 3tu jira. Neegatiivni 3 jira. Kunoo mallattoo irratti godhee 0 jira. 2 jira. Akkuma asirratti argitan jechuudha. 2 jira. Kallattiin kun mirga. Kallattiin kun immoo bitaadha. 0 irraa 2 kun gara mirgaatitti jira. Neegatiivni 3 kun immoo gara bitaatitti jira. Kanaaf yoomiyyuu lakkoofsi gara mirgaa jiru lakkoofsi isa gara bitaa jiru waan caaluufi neegatiivii fi 3 fi 2 yoo wal bira qabnu 2 kun guddaa ta'a jechuudha. Kana haaluma walii ibsinee fi akkaataa asirra jiru yoo fudhannuufi jechuudha. Asirratti inni kun immoo fakkeenya baasanaaf ta'a. Maalidhaa? Akkaataa isinii mul'achuu danda'uu fi inni kun asitti 0 jirti. 0 irraa gara bitaa jiru lamaan isaaniitu kallattii tokko jiru jechuudha. Fakkeenya baharratti akkuma reef ilaalle asitti neegatiiva 5 fi neegatiiva 10tu jira. Neegatiivuma 5 fi 10 kana waliin madaaledha. Neegatiiva 10 fi neegatiiva 5. Xiyya lakkoofsaa kanarratti eenyu gara mirgaa jira, eenyu gara bitaa jiraadha. Inni kun bitaa. Inni kun immoo mirga jira. Yoomiyyuu lakkoofsi gara mirgaa jiru isa gara bitaa jiru ni caala jennee miire. Kanaaf neegatiivni 5 kun neegatiiva 10 ni caalaa jechuudha. Kana keessatti maalidha? Lakkoofsi neegatiivni 10 kun akka waan liqaan 10 sirra jiru. Neegatiivni 5 immoo akka waan liqaan 5 yookiin idaa 5 qabduuti. Idaa 10 immoo idaa 5 qabaachuu irra fooyyeedha. Kan irra fooyyeedha yookiin irra gaarii idaa 5 qabaachuu irra wayya jechuudha. Idaan 10 sun ni ulfaata waan ta'eef kuni haala kanaan kan isiniif hubatamuu qabu jechuudha. Itti fufnee ilaallu fakkeenya 8ffaan immoo tartiibessiidha. Tartiibessiidha kan inni kaahu. Tartiibessii immoo kana dura hiika isaa walii kennine akkuma jalqabuma irratti yeroo seensaa jechuudha. Tartiibessuu yookiin tartiibessuu kan jennu yookiin tartiibessii hiikuma jedhu kana wanni isin beekuu qabdanii
lakkoofsa kana kallattii lamaan xiqqaa gara guddaa yookiin immoo guddaadhaa gara xiqqaatti haala wal duraa duubatiin kaa'uu jechuudha. Xiqqaa gara guddaa yoo jennu isa baay'ee xiqqaatirraa kaana. Guddaa gara xiqqaatti yoo jennu immoo isa guddaatirraa kaanaa jechuudha. As keessatti wanni isin hubachuu qabdanii xiqqaa gara guddaa yoo tartiibessinu jalqaba irratti neegatiivota jira. Neegatiiv intiijarii kenna. Itti aansinee zeeroo yoo jiraate zeeroo kenna. Itti aansinee immoo poozitiiv intiijarii kenna. Tartiibni isaanii haala kanaan eenyurraa xiqqaa gara guddaatti jechuudha. Neegatiiv intiijarii kana yoo kennu immoo lakkoofsi neegatiiv of biraa qabu inni baay'ee olaanaan xiqqaadha jechuudha. As keessaa xiqqaan neegatiiva 7 itti aanee neegatiiva 5 itti aanee neegatiiva 3 finneerra neegatiiva ta'a jechuudha. Kunoo itti aanee zeeroo yoo jiraate jennee zeeroon ni jira. Sana booddee immoo itti aanee xiqqaan 1 ishee zeeroon kun 9 fakkaatti 0 1 2 fi 5 haala kanaan ta'a jechuudha. Isaan kana as keessatti jalqaba hunu neegatiivota walitti aansine itti aansee zeeroodha. Itti aansee immoo poozitiivota jechuudha. Guddaa gara xiqqaa immoo isuma kana faallaa garagalchitu. Akkamirraa 5 poozitiifiitu itti dursa yeroo sana immoo poozitiiva intiijarii keessu itti aansee zeeroodha. Itti aansee immoo neegatiiv intiijarii keessu jechuudha. Kanaaf 5 2 1 zeeroodha. Neegatiiva 3 neegatiiva 5 fi neegatiiva 7 tahaa jechuudha. Isuma kana tartiiba yoo kennu jechuudha. Kitaaba keessanirrallee isuma kana haaluma kanaan kaahee xiyya lakkoofsota irratti kunu yoo barbaadan xiyya lakkoofsota irratti kaa'uu ni dandeessu. Lakkoofsonni sun kunu neegatiiva 7 neegatiiva 5 neegatiiva 3 0 1 2 5 kaa'ee gubbaan immoo mallattoo diimaa itti godheera. Haala saniin jechuu akka isiniif hubatamuu danda'utti. Kanaaf yoo waliin madaallu neegatiiv kallattii kanaa yoo deemnu guddachaa deema. Guddachaa deema jechuun neegatiivni 7 irra fi neegatiiva 5 yoo wal bira qabnu neegatiiva 5tu guddaadha. Neegatiiva 3 guddaadha. 0dha 1 2 5 jechuunis neegatiivni 7 irra xiqqaa neegatiiva 5ti. Neegatiivni 5 irra xiqqaa neegatiiva 3. Neegatiivni 3 irra xiqqaa 0. 0 immoo irra xiqqaa 1. 1 irra xiqqaa 2. 2 irra xiqqaa 5. Haala saniin keenya hanumaafuu akkuma dura waliin jenne kun haala kanaan xiqqaa gara guddaatti yoo tartiibeffamu kana tahaa jechuudha. Jalqaba asirratti akkuma argitan neegatiivota kaa'ee itti aansee zeeroodha. Itti aansee immoo poozitiivota kaa'ee jechuudha. Guddaa gara xiqqaa immoo isuma kana garagalchitanii akkuma dura walii ibsine sana ta'a jechuudha. Fakkeenya 9ffaa kan kitaaba keessanirra jiru intiijaroota armaan gadii keessaa kamtu irra guddaa neegatiiva 8ti. Garuu irra xiqqaa 5ti jedha. As keessatti irra guddaa neegatiiva 8 kan ta'e eenyudhaadha. Irra xiqqaa immoo 5 warra ta'e jedha. As keessaa kaa'uu ni dandeessu. Neegatiiva 8 irra guddaa kan ta'e kan neegatiiva 8 olii jechuudha. Asitti kan neegatiiva 8 olii neegatiiva 5 neegatiiva 3 0 2 4 10 inni kunniin immoo neegatiiva 8 gadi jechuudha. Faallaa isa saniiti jechuudha. Kun warri neegatiiva 8 gadi kallattii olii warra kanniinii jechuudha. Asiin warri isaa gadi immoo neegatiiva 15 fi neegatiivni 12 warra neegatiiva 8ti gadi jira yookiin irra xiqqaa warra ta'an jechuudha. Hubadhuudha. Haa ilaallu. Hubadhuu kana irratti intiijaroonni neegatiivii hundi irra xiqqaa 0ti jedha. Kana dursa isinii kaa'eera. As keessatti waa sadiitu jira isiniin jedhe. Neegatiiv intiijariin jira, 0n jira, poozitiiv intiijariin jira. Tartiibuma kana yoo kennu neegatiiv intiijariin kun yoomiyyuu warri neegatiiva of biraa qabanii irra xiqqaa 0ti. Jechuunis 0tu irra guddaadha jechuudha. Isaan 0 gadi jechuudha.
Kana jechuun aan lakkoofsa neegatiivii yoo ta'e, kana jechuun bakka neegatiiv intiijarii kana a yoo buufte jechuudha. Irra xiqqaa eenyu ta'a jechuudha. Zeeroo ta'a jechuudha. Waan guddaa miti. Fakkeenyaaf neegatiiv intiijarii keessaa fudhannu. Neegatiiva 10 fudhannu. Neegatiiva 10 fi eenyuun zeeroo wal bira yoo fudhatte, zeeroo yoo wal bira fudhatte kamtu caala? Zeerootu caala. Kana jechuun neegatiivni 10 kun irra xiqqaa zeerooti jechuudha. Kanuma kaaya jechuudha. Ba'aa fudhannu. Intiijaroonni poozitiiviin hundi immoo irra guddaa zeerooti. Kun sirriidha. Waa sadii jira isiniin jedhe. Neegatiiv intiijariin jira, zeeroon jira, poozitiiv intiijariin jira. Amma immoo eenyuun fudhu jedhe. Zeeroo fi poozitiiv intiijarii yoo fudhanne, yoomiyyuu poozitiiv intiijariin kun irra guddaa zeerooti jechuun zeerootu irra xiqqaadha jechuudha. Kanaaf irra guddaadha. Eenyutu caala jechuudha? Poozitiiv intiijariitu caala jechuudha. Labbootaa yoo isinii jijjiira poozitiiv intiijariin irra guddaa zeerooti. Fakkeenyaaf bakka poozitiiv intiijarii yookiin immoo a yoo fudhatte a fudhadhu jedha. Aan irra guddaa zeerooti jechuudha. As keessatti bakka immoo poozitiiv intiijarii keessaa lakkoofsa barbaadde fudhu, torba fudhu, torba fi zeeroo jedha. Torba moo zeerootu caala? Torbatu caala. Kanaaf poozitiiv intiijarii yoomiyyuu zeeroo olii jechuudha. Isa kana yoo tartiibessinu neegatiiv intiijariin irra xiqqaa zeeroo, zeeroon irra xiqqaa poozitiiv intiijarii ta'a jechuudha. Akkasumas immoo yoo bakka wal jijjiirre poozitiiv intiijariin irra guddaa zeeroo, zeeroon irra guddaa neegatiiv intiijariitti jechuudha. Kanuma argisiisa. Okay. Inni itti aanu amala tartiiba intiijaroota mee amaloota isaa ilaallu. Okay. Amala isaa yoo ilaallu tokkoffaan lakkoofsa intiijarii guddaaf jedha. Masaanuun isaa xiqqaa jedha. Kana jechuun yoo a fi baan intiijarootaa fi aan irra guddaa baa ta'ee fi neegatiivni aan immoo irra xiqqaa neegatiiva baati. Haa ilaallu fakkeenya wajjin. Okay. Lakkoofsa intiijarii guddaaf jedha. Amma lakkoofsota lamaa fudhannu fakkeenyaaf. Lakkoofsota intiijarii lamaa fudhannu. Mee fakkeenya fi 8 fi 5 haa fudhannu. Kanaaf asittis bakka 8 kana a, 5 immoo baa jenna. Yoo jenne amma aan irra guddaa baati nuun jedhu. Kun bakka a 8 fudhanne, bakka baa immoo 5 fudhanna. Amma 8 fi 5 yoo waliin madaalle eenyutu caala? 8 kana caalaa jechuudha. Amma immoo masaanuu yoo goone eenyuun warruma gara olii kana masaanuu goonaa jechuudha. Masaanuu haa goonu kaammoo masaanuu jechuun asiin ka dura masaanuun 8 neegatiiva 8. Masaanuun 5 immoo neegatiiva 5. Masaanuun a immoo aan kun poozitiiva waan ta'eef neegatiiva goona. Masaanuun baan immoo baan immoo poozitiiva ture waan ta'eef neegatiiva goona. Amma yoo waliin madaaltu immoo neegatiivni aan irra xiqqaa neegatiiva baata. Shakkiin qabu. Maaliif? Neegatiiva 8 fi neegatiiva 5 yoo waliin madaaltu kana dura laallee waan ta'eef neegatiiva 5tu caala. Kanaaf neegatiiva ta'a jechuudha. Kanas maaliif kun fakkeenya wajjin ilaalle waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsa intiijarii guddaaf masaanuun isaa xiqqaa ta'a. Kun masaanuun isaa xiqqaa ta'ee jechuudha. Kan dura laalle suni osoo maal ittiin godhin jechuudha ilaala. Kun amma waan tokko lakkoofsa intiijarii guddaa masaanuun qabu kun amma kun irra guddaa ta'e. Aanis irra maal ta'e irra guddaa ta'e. Amma immoo masaanuu goona.
Masaanuu isin ammoo maal jedhe irra xiqqaataa jedhee miiree kunu asitti xiqqaataa jedhe ka duraa guddaaf jechuudha. Masaanuu ka poozitiifa neegatiifa ta'a waan ta'eef kunis masaanuu. Amma neegatiifa 8 neegatiifa yoo wal bira qabnu neegatiifa 5tu caala. Kanaaf kunis kana ta'a jechuudha. Kanuma ibsa jechuudha waan biraa miti. Ni hubattan jedhee yaada. Lammaffaa intiijaroota lama A fi B kamiifuu kanneen armaan gadii keessaa tokko qofatu dhugaa ta'a jedha. Kanneen armaan gadii kan inni jiru sana ilaallu qaba. Intiijaroota lama A fi B kamiifuu kanneen armaan gadii keessaa tokko qofatu dhugaa ta'a jedha. Ka dhugaa ta'uu sanaa ilaallu qaba. Eeshi. Aan wal qixa ta'a B yookiin aan irra xiqqaa B yookiin aan irra guddaa B ta'a jedha. Warra sanaan alaa aan yookiin wal qixa ta'a B yookiin aan immoo irra xiqqaa B yookiin aan immoo irra guddaa B ta'a jedha. Fakkeenyaaf kunoo bakka kanaaf fudhadhaa koottaa. Neegatiifa 23 fi neegatiifa 17 yoo wal bira qabnu kuni maal ta'ee irra xiqqaa ta'e. Masaanuu isaa mootuu faallaa isaa yoo fudhannu immoo irra guddaa ta'a. Neegatiifa 17 fi 12 yoo fudhattu immoo irra xiqqaa ta'e. Gabaabumatti kan irra xiqqaa irruma xiqqaa ta'a, kan irra guddaa yookiin wal qixa kana sadiin ta'a jechuudha. Masaanuu isaa yoo fudhattanis yoo dhiiftanis jechuudha. Sadaffaa intiijaroota 3 jedha. A, B fi C kamiifuu yoo 3 isinii kenname. Aan irra xiqqaa B yoo ta'e fi B'n immoo irra xiqqaa C yoo ta'e Aan immoo irra xiqqaa C ta'a jedha. Fakkeenya fudhannee ilaallu. Mi'a A'dhaa fi 2 B fi 3 C fi immoo 4 fudhannu. Bakka A lakkoofsota kana yoo waliin madaallu as keessatti A 2 miire 2 fi A fi B waan jedheef 2 fi 3 waliin madaaluu qabna jechuudha. Lamaan kun irra xiqqaa 3ti. Amma immoo B fi C waliin madaali jedha. B'n kenna 3. Achiin eenyu wajjin madaalla 4 wajjin waliin madaallu irra xiqqaadha. 4ti. Kun dhugaadha. Amma immoo gabaabumatti kana eega waliin madaalle Aaf C'aan immoo irra xiqqaa walii ta'a jedha. Haa fudhannu. Aan kenna meeqa? 2. C'aan kenna immoo 4. 2 fi 4 yoo waliin madaallu irra xiqqaa taa'ee jechuudha. Gabaabumatti. A, B, C fudhannee tartiibanii yoo A fi B waliin madaallee irra xiqqaa ta'e B fi C'aallee waliin madaallee irra xiqqaa ta'e Aaf C'aalleen irra xiqqama ta'a jechuudha. Kanas keessatti hubattuu fakkeenya biraa fudhattanii ilaaluu ni dandeessu. Piroojeektii jedha. Asirra immoo kitaaba keessanirra ni jira waan ta'eef isa isaanii haala qilleensati waan ta'eef isa madaaltanii fudhachuu ni dandeessu. Inni kun immoo gilgaala waliin madaalii fi tartiibessi waan ta'eef gilgaala suutattanii ilaaluu ni dandeessu. Inni biraa asitti gilgaalli kun waliin madaalidha. Bifa salphaa ta'een hojjechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf 0 fi neegatiifa 66 warra 3 keessaa kamtu galaa irra guddatu galaa. B irratti neegatiifa 74 fi 4 irra xiqqaa galaa. Neegatiiva 33 fi neegatiiva 55 keessaa irra guddaa galaa. Neegatiiva 33 caalaa. Neegatiiva 32 fi 3 keessaa irra xiqqaa galaa. Kun immoo neegatiiva hammattuu keessatti neegatiiva yoo baay'iftaan 10 ta'a. Kuni 10 gabaabumatti 10 inni kunis 10 mallattoon galu wal qixa galaa. Faa irratti immoo irra guddaa galaa. Lafamaan isaa poozitiiva salphaadha. Inni kun immoo asitti neegatiiva 96 fi neegatiiva 2115 waan jedhuufi irra guddatu galaa. Haa irratti immoo neegatiiva 100 yoo wal bira qabdanii 0tu caalaa. Inni kun immoo neegatiiva 900 fi neegatiiva 9585 inni kun immoo neegatiiva 9855 waan jedhuufi eenyutu irra guddaadha. Isa kanatu irra guddaa mallattoo irra guddaa galchinaa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo dursaa fi itti fufaa lakkoofsa intiijarii jedha. As keessattis wanni isin hubattanii waa lama.
dursamaa fi itti fufaa kan jennuun maalidhaadha? Hiika isaa sirriitti adda baasuu qabdu jechuudha. Dursaa fi itti fufaa kan jennu dursaa kan jennuun kan lakkoofsa kenname sana irra xiqqaa jechuudha. Itti fufaa kan jennuun immoo kan lakkoofsa kenname sana irra guddaa jechuudha. Yeroo tokko tokko wal dhaha nama harkaa. Dursaa fi itti fufaan kun waan ta'eef haala saniin kaa'uu qabdu. Of eeggannu. Dursaa kan jennuun lakkoofsa kennamerra tokko kan xiqqaatu, kan xiqqaa. Itti fufaa kan jennu immoo kan irra guddaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf 15 kana yoo fudhanne kan irra xiqqaadha 14 dursaan isaa jechuudha. Dursaan isaa 14. Itti fufaan isaa immoo kan 15 kanarra guddaa 16 jechuudha. Isa saniin hubachuu qabna. Kanaaf dhiifama asirratti itti fufnu. Kanaaf dursaa kan jennuun maalidha? Dursaa kan jennuun akkuma waliigalaatittu lakkoofsa isiniif kenname sanarraa tokko hir'iftan hir'isuu tokkooti. Dursaa fakkeenyaaf mee lakkoofsi isiniif kenname sun hin beekamne haa jennu xaa jennee haa fudhannu. Amma dursaa fi itti fufaa xaa kana barbaada yoo siin jedhe dursaa isaa barbaaduudhaaf xaa kanarraa tokko hir'ista. Itti fufaa barbaaduudhaaf immoo itti fufaadhaa fi lakkoofsa xaa kanarratti maal goota tokko ida'ataa jechuudha. Gabaabumatti haa ilaallu. Dursaa lakkoofsa hubadhuu hiikoo keessatti dursaa lakkoofsa intiijarii kennamee tokko lakkoofsa intiijarii lakkoofsa tokkoon lakkoofsicha kennamee gadi kan lakkoofsa tokko qofaan kennamee gadi. Fakkeenyaaf lakkoofsi isinii kennamee 8 yoo ta'e kan 8 kanaan tokkoon isaatiin isaa gadi jechuudha. Tokko qofaan isaa gadi jechuun eenyudha? 7 jechuudha. Itti fufaa kan jennuun immoo kan tokkoon olii jechuun 9 jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kenname 8 waan ta'eef 8 irraa tokko yoo hir'iste 7 argatta dursaadha. Itti fufaa jechuun immoo tokko itti daata 9 ta'a jechuudha. Kanaaf dursaan 8 7 itti fufaan 8 immoo 9 ta'a jechuudha. Kun hubadhuu keessatti kanuma dura kenne sanaan ilaalaa kaa'ama. Hubadhuu irratti maal jedhaa? Lakkoofsa intiijarii kamiifuu lakkoofsa intiijarii ta'e kamiifuu dursaa isaa yoo barbaaddan hir'isuu tokkooti. Hir'isuun tokkoo kun maal ta'a jechuudha? Dursaadha. Dursaa aati. Itti fufaa isaa immoo yoo barbaaddan immoo tokko irratti daatan jedhee miire itti fufaa yoo barbaaddan ida'uu tokkooti. Ida'uun tokkoo ati argatte kuni maal ta'a jechuudha? Itti fufaa eenyuti? Aatii jechuudha. Haala kanaan keenya. Fakkeenyaaf lakkoofsa naa fudhannu. Bakka kan keemee 6 fudhu. 6 bakka keenya. Amma 6 kanarraa tokko hir'ifte jechuun 6 hir'isuu tokko dursaa eenyuti? 6ti. 6 hir'isuu tokko meeqa? 5. 5 dursaa eenyuti jechuudha? Dursaa 6ti jechuudha. Kanumaan xumurama. Itti fufaa fudhannu immoo lakkoofsicha bakka meeqa fudhu inni? 6 fudhu inni. 6 kanarratti yoo tokko daate eenyuun argatta jechuudha? Itti fufaa eenyu ati? 6ti. 6 ida'uu tokko 7. 7 itti fufaa meeqati? 6ti jechuudha. Gabaabumatti kan inni ibsu. Neegatiifa yoo ta'es haaluma saniin keessattuu neegatiifota irratti of eeggannoo gochuu qabdu. Neegatiifa irratti gabaabumatti tokko fudhannee haala haallu. Kanuma salphaa isiniif hubatamuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf dursaa fi itti fufaa neegatiifa 5. Lakkoofsi kenname kun neegatiifa 5. Dursaa isaa barbaadan immoo dursaa isaa barbaadan. Dursaa isaa tokko irraa hir'istan isiniin jedhe. Neegatiifa 5 hir'isuu tokko dursaa eenyuti jechuudha? Neegatiifa 5ti. Haaluma saniin barreeffanna. Bakka eenyuun buufna jechuudha? Neegatiifa 5 buufna. Neegatiifa 5 fi neegatiifni tokkoon kun neegatiifa 6 ta'a. Neegatiifni 6 dursaa neegatiifa 5ti. Isatu dursee dhufaa jechuudha. Neegatiifa 5 kana
tokkoon neegatiiva 5 gadi jechuudha. Neegatiivni 6 kun tokkoon neegatiiva 5 gadi jechuudha. Tokkoon isarra xiqqaataa jechuudha. Itti fufaa isaa immoo yoo barbaaddanii bakka A neegatiiva 5 fudhattanii itti fufaa isaa jechuun immoo tokko itti idaatan. Kanaaf neegatiiva 5 ida'uu tokko itti fufaa neegatiiva 5 jettanii barreessitan. Neegatiiva tokko ida'uu neegatiiva 5 ida'uu tokkoo kuni neegatiiva 4. Neegatiivni 4 kun itti fufaa neegatiiva 5 jechuudha. Neegatiiva 5tti fufee argamaa jechuudha. Amma gatti mee haa ilaallu immoo xiyyaan ka'a. Neegatiivni 5 as jira. Neegatiivni 5. Asiin immoo kan jiru neegatiiva 6. Asiin kan jiru immoo neegatiiva 4. Asirra dhaabattanii gara mirgaa jechuun itti fufaadha. Itti fufaa. Gara bitaatti immoo dursaadha. Kanaaf neegatiivni 6 dursaa neegatiiva 5ti. Neegatiivni 4 kun immoo itti fufaa neegatiiva 5ti jechuudha. Haala kanaan kennaa jechuudha. Lakkoofsa immoo isin hubattanii yoo isinii kaa'u fakkeenyaaf mee kan isin hubattanii yoo isinii kaa'u gabaabumatti mee kana dura dursaaf itti fufaa torbaa isiniin jedhe mitiire xiyya lakkoofsatti irratti kennu torbaa siin jira. Dursaaf itti fufaa 8 isiniin jedhe 8ti duratti jechuudha. Yeroo bira darbinu asirratti 8 jira. Dursaa 8 torba arganne itti fufaan immoo 9 jechuudha. Kunu 8 gara mirgaa kan jiru 9 itti fufaadha. Garana yoo deemin immoo dursaadha. Kanaaf torba dursaa 8ti. 9 kun immoo itti fufaa 9ti yookiin 8 gadi kan jiru 8 dursee kan dhufe torba 8ti kan aanee jiru immoo 9 jechuudha. Haala kana waa'een dursaaf itti fufaa neegatiivota irratti of eeggannoon isin gochuu qabdan jechuudha. Mee gabatee keessatti dursaa fi itti fufaa kana keessa tokko guutee haa ilaalu isin. Intiijariin jiraas. Asitti itti fufatu jira. Asitti immoo dursatu jira. Dursaa immoo tokko irraa hir'isna. Itti fufaa immoo tokko itti idaana jenna. Kanaaf neegatiiva 1000 kanarraa tokko yoo hir'istan hir'isuu tokko jechuun neegatiiva 1000 fi tokko ta'a. Itti fufaan isaa immoo tokko yoo itti idaatan immoo neegatiiva 1000 kanatti tokko kana yoo idaatan immoo neegatiiva 900 fi 99 ta'a. Kuni xiyya lakkoofsatti irratti kan yoo kennu immoo gabaabumatti akka isiniif hubatamu jechuudha. Asumaan xiyya lakkoofsaa yoo kaa'u asitti neegatiiva 1000 jechuun asiin kan jiru neegatiiva 999. Asiin kan jiru immoo neegatiiva 1000 fi tokko jira jechuudha. Kanuma jechuudha. Asiin inni kun dursaa, inni kun immoo itti fufaa. Kanaaf suuta jedhaa guutaa. Inni kun immoo haala tartiibatiin jedhaa. Garaagarummaan isaa 5 dabalaa deema. 39 kanarratti yoo 5 daatan neegatiiva 34, neegatiiva 34 5, neegatiiva 29, neegatiiva 29 irratti immoo yoo 5 daatan neegatiiva 24, akkasumatti immoo yoo irratti 5 daatan neegatiiva 19 haala saniin deemaa jechuudha. Inni kun immoo 8 asitti neegatiiva 16, neegatiiva 24 jedhee itti fufa jechuudha. Haala saniin isa laaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa barattoota qabiyyeen keenya guyyaa irraa waliin ilaallee intiijaroota tartiibessuu fi waliin madaaluudha kan ilaalle. Yeroo itti aanu immoo ida'uu fi hir'isuu intiijarootaa kan jedhu walitti deebinaa. Hangasittuu nagattiin isiniin jira, xumureen jira. Galatooma.